Protestantummaan tun amantiidha yoon siin jee jetta moo lakkiyetta. Hamdi naasomna garuu yeroo dheeraa dhaabate waliin naasomne rammatu haasoo keessa jalqabne immoo gara biraatti nama fudhatu beektaa. Kanaaf ani haasoo dhiiseera. Erga waggaa tokko ta'e haasoo dhiiseera. Gara biraatti si fudhatu akka tokkorraa buutee gaaffii gaafatu qabu. Akka tokkorraa buutee deebistu qabu. Obsi. Gara biraatti si jijjiiru laa. Waan isin jedhe na dhaggeeffadhu bareechaa dhoko. Ani islimiidhaan amantii. Yeroo dheeraaf waliin falmii gochaa turre miti guyyaa tokko iyyuu si dadhabee bu'eera. Yoo fadhan qabaanne rakkoon qabu. Fadhanii qabdaa? Iddee ani baadhamantii kiyya sirreetti malee. Na wajji haasa'uudhaaf amma fadhan qabdaa. Daqiiqaa 5 qofa haasofna. Okay, daqiiqaa 5 qofa haasoo barbaadde? Daqiiquma 5 qofa. Yoo barbaadde daqiiqaa 2 qofa. Gaaffii wal gaafachaa turtan sanarratti uummata gidduutti uummanni gara biraa deebi waan ta'eef gaaffii wal gaafachaa turtan sana qoricha budaa wajjin gaaffiidhuma sanarratti waan muraasaa somna. Lakkii waa'ee amantii tanarratti baan amantii warqii qaba sila jetteef an amantii keessiif kabaja garuu amantii warqii suni amantii tam akka taate na barsiisuun sirraa fadha. Please. Okay, haa amantii warqii sana baruu barbaadde? Eeyyeen amantii warqeen sun Protestaantiidha. Protestaantummaan kun amantii warqee akka taate beektooti? Eebbifame haadhoko. Mee warqeellee warqeedha yoo ati amantiin Protestaantii jette rakkoon qabu ani warqeedhaaf dilasan. Because ani siifin kabaja. Hayyee amantii warra ammoo keenyaa warqeedha jee bira kuta. Garuu warqee tanatti osoo hin dabarre Protestaantummaan tunu amantiidha. Protestaantummaan amantiidha? Takka peenxinnatiin tun amantiidha. Obboleessoo nuti peentee jedhamna miti. Dhaggeeffadhu. Nuti peenteen jedhamnu nuti peentee miti. Nuti duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Duuka buutummaa amantii duuka buutuu jedhamtu jirti. Nuti duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha yookaan I know bro. I know. Nabii Muhammad hordoftan nus karaa Yesuus Kiristoos hordofna. Okay, ani amma adda sii baas. Tokkoffaa dura ani hamdiidha. Ani muslima. Namni niin ani itti amanu, ani qaamni niin ani itti amanu Allahattiin amana. Kaniin duuka bu'u Nabi Muhammadi. Amantiin tiyya Islaama. Ati eenyutti amanta? Eenyu duuka buuta? Amantiin tee maali? Ani amantiin koo duuka buutuun koo Yesuus Kiristoos. Kan itti amanu Waaqa tokkicha. Ati Allaatti amanta miti? Amantiin tee Allaan ati itti amantu kuni an keenya Waaqni nuti itti amannu biyya mataasaatti afaan mataasaatti waaqeffamuu danda'a. Kan kee garuu Allaan ati itti amantu biyya addunyaa kana hundumaa dhaqii Allaa jedha hundumtu. Akka inni afaan keettiin jijjiiramnu kan afaan Oromoodhaan akkati maqaa Allaa kana waamne kan si godhe jira. Afaan Amaariffaan akka inni waamamne, afaan Ingiliffaan akka hin waamamne, afaanuma Saudi Arabiyaa yookaan immoo afaan Arabiffa qofaatiin akka inni Allaa qofti waamamu ati maaliif akkamitti amanuu dandeesse? Kana ifa naa gochuu dandeessa ati mataan keeyyuu. Eeyyeen ifaan si godha garuu gaaffii xiyyaatu siif hin galini. Akkiin siin jee ani Allahattiin amana. Nabi Muhammad duukaadhaan bu'a. Amantiin tiyya garuu Islaamaan je. Ati eenyutti amanta? Ani immoo Allah Waaqa mitiin siin jedha. Allah Waaqayyoodha kan jedhu Quraana keessaa yoo naaf fidde immoo it is good. Ani Allaan Waaqa miti. Ani Waaqayyo tokkichatti amana. Rakkoo miti. Waaqayyo tokkichatti amana. Rakkoo mee Allah Waaqa miti jechuudhaaf gara boodaatti itti deebina ragaa barbaachisu yoo qabaatte naaf fiddaa ati eenyutti amanta? Eenyu duuka buuta? Amantiin tee hootami? Yesuus duukaan bu'aa Waaqa tokkotti amana. Amantiin tee'oo. Duuka buutuu Yesuus yaan. Amantii duuka buutuu jedhamtu jirti macaafarra. Ani duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Amantiin duuka buutuu jedhamtu jirti. Oh my God. Amantiin duuka buutuu jedhamtu jirti? Eeyyee. Obboleessa. Ati karaa Muhammad hordoftee tallaatti amante miti? Ani lakki, ani Nabi Muhammad duuka bu'a sallallahu alaihi wasallam. Garuu amantiin tiyya Islaama. Ati Yesuusin duuka buuta Waaqayyotti amanta, amantiin tee hoo maali? Ani Kiristaana brother. Amantiin Kiristaana jedhamtu ni jirti. Sirriitti malee. Okay, macaafarraa naa eeri haadhoo koo. Yoo barbaadde ani Islaaminaan amantii ta'uudhaaf siifin eera.
Ana dura si eera mositu dura na eera. Okay. Na yeroo barbaadde na yeroo rakkoon qabu. Tole Allah sana na hiikime. lakki Allah miti mee sunitti deebina. Tokkoffaa duraa irratti. Suuraa Al-Imraan suuraa sadaffaa ayata 19. Amantiin Rabbi bira fudhatama qabdu Islaama qofa ja'a. Tole amantii kiristaana Rabbi Waaqayyoon bira fudhatama qabdu kiristaana qofa tajattullee yoo hin jiraanne kiristinaan amantiidha waan ja'u meenaa eeri eebbifamii maayikii qabadda akkas jee qof hin taanetti. Rakkoon qabu siifaneera. Ani atakkumati karaa Muhammed duukaa bu'een hallaattamanaa jette. Egaa hallaatittamantu kun egaa I don't know on beekon hallaani attittamantu kuni rakkisaadha kan kee kun gaafa itti dhufne. Obboleessa tokkoffaa dura hoggaa haasoytu. Anamma Waaqayyottiin amana gaafaati jette Waaqayyoon kee kun akkana akkasii hin jenne. Yesuusitti duuka bu'u hoggaa jette Yesuus akkana akkasii hin jenne. Mee Allah kiyya anaatutti amana. Ani waan kiyyaan hima, ati waan kee himi, tiyya hime ta'e qofaa hafe. Amantii kiristaanaa waan jettu macaafarraa kabajaa fi jaalalaan naa eeri. Eebbifame. Ani Pirotestaantiidha asiin jedheerara. Amantii Pirotestaantii ja'amtu macaafarraa naa eeri. Pirotestaantii jechuun hamdi damee kiristaanummaa kan jaarraa 16ffaa keessa haaromsarraa maddi agarsiisa. Si galeera? Obboleessa koo ani maddaa fi gartee burqaa osoo hin taane feetu kiristaana jay, feetu Pirotestaantii jay, feetu Pentee jay, feetu Joobaa Witness jay, feetu gartee Kaatoolika jay, feetu Ortodoksii jay, feetu gartee Adventistii jay, feetu waan barbaade Budaayizim, Juudaayizim, amantii barbaade na himi. Amantiin sun macaafarra jiraachuu qofaadha. Okay, amantii kiristaanaa. Okay, amantii Pirotestaantii waan jettu macaafarraa naa kenninaan ani amma right now right here kiristaana ta'uuf qophii. Okay. Maal godha riyaatoonni haartaa matoo hin haartaa bar gaafa namnaa sootti ani haaraan jiru jaalala naa sa'u jira. Amma yoo argaan jira bar gara biraatti na naannessitu baraanoo yeroo meeqa ol duukaa sobneera miti ammoo kada naannessitu bar gaafa naasu. Obboleessa kiyya kabajamaa ani nama kumaa fi wayiitu kunuun dhaga'u jira lakkii haaraan qabu. Macaafa kee keessatti illee Waaqayyo jaalalaa jedha. Beeki waan jedhu macaafni tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:15 irratti Yesuusiin garaa keessan keessatti gartee akka gooftaatti yaada adda beekannaaf nama gaafii isin gaafatee deebii isinirraa barbaadu deebii quubsaa ta'e kennuudhaaf yeroo hunda qophaa'oo ta'aadhaa ja'a. Itti fufee immoo deebiin keessan arraba laafaa fi nama safeeffachuudhaan haa ta'uu jeeti itti fufa. Mee suutuma safuudhaan akka Oromummaatti miraaza walitti hin qabnu naa ati salaafaa liqii walirraa hin qabnu si dura caafame macaafni quraannis na dura caafame garuu nu jiddu jira waan barreeffame irratti dubbanna amantii Pirotestaantii waan jettu naa kenninaani ani amma kiristaanan ta'a. I promise. Amantii Pirotestaantii ta'u kan Pirotestaantii jedhu yoo macaafarraa si kennedha kiristaana taata? Amantii Pirotestaantii sirriitti na hordofi. Feetu amantii Pentee, feetu amantii kiristaanaa wanni jettu yoo jiraatte ani qophii kiristaana ta'uuf. Sitti meeraan Pirotestaantii gaafa jennu nuyi ani duuka buutu Yesuus Kiristoosidha. Jenne dhiifama ani hiika duuka buutu hiika Pirotestaantii osoo hin ta'in amantaa Pirotestaantii takkaa Pentee amantaa kiristaanaa wanni jettu yoo jiraatte ani qophiin je ani malal suuraa sadaffaa Al-Imraan ayata 19 inna diina inda Allahi al-Islam amantii Waaqayyoon bira fudhatama qabdu Islaama qofa dabaratan suuraa 3 ayata 85 waman yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasirin Islaamummaan ala amantii biraa namni barbaade wanni takka duniyaa irratti illee irraan qeebalamtu aakhiraa warra hongeeta suuraa 5 suuraa Al-Imraan ayata 3 ورضيت لكم الإسلام دينا أمنت إسلام من أمنت إسني توف نتو جالتي إسني فلتي أمنت إسلاما أبلسه سورة سدي الإمران آية الإبا في تكرتيس يا ور ربتي أمنتن
Rabbi sodaadha. Sodaa dhugaa Rabbi sodaadha. Falaa tamuutunna illaa waantum muslimuun. Osoo muslima hin taane akka duutanii fuula Rabbiin dee. Suuraa lammaffaa suuraa Baqaraadha ayata 130 takka irratti illee ربي النبي إبراهيم عليه السلام إذ قال له رب أسلم إسلامي ينان إسلامي ربي علاماتي فيجي اتفوفي آية دبا في صدومي لم دبا صدومي السدي دبا صدومي أفريو اتفوفتي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم أبان كينيا عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم إلمان ساتيف دامي يعقوب اللي إلمان ساتيف دامي يا إلمان كيا جانين ربي همدي تراسم نوانا سوم خرانو فتاد خنو رب يا إلمان كيا ربين أمنتا إسني فيلي مسلم أصلا تاني فول دوتاني فول ربي كان دي نجي يو فيتي أفان هيبروتين سيدو بسودان دا جينيسيس بقولنا كده تربة لكوسة تكرتي أو أبراهام شلم جي واقعيون أكما قرآن رتي أسلم جيتي أفان هيبروتين شلم جي نيجرا تناف جيتشا أني سيهمي أتمو بكتك قفنا فيتي بكتك أمنتا كريستانا وانجو مجافرة أني أما كريستانا تا إبي فمي أوكي دبرين كيتي أدو أوكي galatoomii amantaa kiristaana kan jedhu macaafarraa fidii kan jettu miti Kiristoos jecha Kiristoos jedhurraa kiristaanummaan dhufe nuti duuka buutuu Kiristoosidha. Sigaleera nuti duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Ilmi fakkii Waaqayyoo isa hin mul'annetti Waaqayyoo guutummaa isaa hundumaa isa keessa jiraachuutti isaaf gammadeeraayidha. Waaqayyoo guutummaatti isa keessa jiraachuutti isaaf gammadeeraayidha. Ani nagaa kun isinii kennaayidha. Nagaan ani isiniif kennu akka kan biyya lafaa kanaa miteedha. Wangeeloo Yohaannis boqonnaa 14:27 irratti. Yesuus Kiristoosii nuti Yesuus Kiristoos duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoositti namni amanee duuka buutuu Yesuus Kiristoos yookaan immoo kiristaana yookaan immoo pirootestaantii isa jedhamu kanadha. Dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluurraa taa'eedhumaa kiristaana yookaan immoo pirootestaantii kan jedhu hin jiru. Okay, galatoomii obboleessa koo. Walumaa galatti amantaa kiristaanaa amantaa pirootestaantii wanni jedhu hin jiru jechuu macaafarra qaal baqaal akkasumaami. Walumaa galatti hin jiru. Walumaa galatti qaal baqaal amantaa kiristaanaa yoo amantaa pirootestaantii wanni jedhu hin jiru moo ni jira? Kabajamoo ammoo keenya si eegaan jira. Sagaleen kiyya hin dhaga'amaa? Ni dhaga'ama. Okay, eebbifamaa. Obboleessa keenya kabajamaa si eegaa jira. Nagaamuu sagaleen gostaas. Amman tana hin dhaga'ama. Amantaa kiristaanaa yookaan amantaa pirootestaantii wanni jedhu qaal baqaal ni jira moo hin jiru? Ilaa dhaggeeffadhu ustaas. Amantii kiristaanummaatiin Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyoo jedhamee waamamuun uumama waaqummaa isaa fi ga'eenni ergaa Waaqayyoo dhala namaatiif dabarsu keessatti qabu agarsiisa. Sigaleera. Kiristaanummaan yookaan amantiin kiristaanummaa. Hojiin baanu haadhoo ka'u. Hojiin baanu waan. Hojiin baanu ilaa dhaggeeffadhu kwa qo'ittan sii dhufa. Ilaa waan tokko callisamee man dubbatu tan sii dhufa qo'i dhaggeeffadhu. Hayyeetti naa dhufi. Sigaleera. Yaadirimeen kun caqasoota baasiisa Wangeelii Yohaannis irratti kan madde fakkeenyaaf jalqaba irratti dubbiin akka ture dubbichis Waaqayyoo wajjin akka ture dubbichi Waaqayyoo akka ture dubbata. Kan jechuun kanaaf kiristaanummaan amanni kiristaanaa Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyoo jedhamee waamamuun uumama waaqummaa isaa fi ga'eenni ergaa Waaqayyoo dhala namaatiif dabarsu keessatti qabu agarsiisa waan ta'eef kiristaanummaan kun Kiristoos irraa dhufe.
Okay, ani wanta kaasirratti siin jedha. Haadhoo koo ati hojjetaa wangeelaati. Pastor Amu sirriitti si No, beekaa. ani paastara miti, ani paastara miti. Dhaggeeffadhu ati Ani amma paastara miti. mee numa dhiisi Ani waan barataa isin macaafa qulqulluuti malee tole barsiisaa mee miti. hayyee yaa barataa fi barsiisaa macaafa qulqulluu eebbifame baguma taateyyuu waan siin jedhu wayii si yaadachiisuu barbaada. Dubbii Kiristoos Yesuus takkaan si yaadachiisuu barbaada. Dubbiin sun dubbii jabduudha. Yoo nama dhuguma Kiristoositti amanuu fi Kiristoosiin kabaju taate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 48 irraa akkas jedha. Nama dubbii ko nama ana tuffatee dubbii tiyya dhagahuu didetti ani faradu khafaradu jira je. Dubbiidhuma ani arra dubbadhee guyyaa isa dhumaa sana isatti faradaa je. Dubbiin ani dubbadhu ani ofuma kootiini miti. Abbicha isa na ergeetu waanan dubbadhu na abboome malee ani ofuma kiyyaan hin dubbannee je. Lakkoofsi 50 dubbiin Rabbiin tokkichi takkaa inni na abboomees. Jireenya barabaraaf akka ta'e ani beeka. Eega waanan jedhu akkuma abbaan natti himettan dubbadha ooje. Namni na jaalatu je ammasis dubbii tiyya ni eega je. Namni nan jaalanne abboomota kiyya hundumaa hin eeguu je. Yaa dhiiroo yoo Iyesuusin jaalatte mee hoottu akkuma Iyesuus dubbate dubbanne waan inni hin barsiisin hin barsiifnu. Amantaa kiristaanaa wanni jedhu jirti. Ati dubbii kanatti namantaa? Dhibbaa dhibbattiin amana an osoon amanuu baadhee Iyesuus ani ergamaa waaqayyooti ifiin jennaan dhugaa keetii ergamaa waaqayyootiin jedhuun silaan tuffadhee lakki ati waaqan jaan malee. Kanaafuu innoo namni dubbii koo dhanne jaallatu dubbii koo eegad in jaallatta ta'e dubbii isaatti erga namanta ta'e karichi dhugaan jireenyi ana malee iyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe. Ani yoomiin si waakkadhe kana. Kanaafuu karaaf dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hin beektaa itti amantaa? Obboleessa koo yoo dogongoraa jiraatte an dogongora irraa si qaba akka obboleessa hangafaatti. Iyesuus Kiristoos karaa miti yoon siin jedhe an inuman dogongore. Yesuus karaadha. Karaa maali? Karaa gara Rabbii tokkichaa geessu eenyuuf saba Israa'el kan ergame saniif. Jireenya akka ta'e sin beekta Yesuus Kiristoos jireenya akka ta'e. Ani waan takka asirratti si hubachiisa. Kontekstii macaafaa sirriitti yoo nama xiinxalee waa hubatu taate jireenya wanni ja'amu jireenya barabaraa wanni ja'amu takkaa'oo jireenya jechi ja'amu bifa sadiitti hiikama. Tokko jireenya amma jiraattu kana. Lama jireenya barabaraa ja'ama. Lamaan jireenya barabaraa hoo kamii fi kamii yoo jette tokko jireenyi barabaraa kan jannata yookaan immoo mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'ee jira jee Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa takkarratti dubbate sun tokko. Inni lammaffaa jireenyi barabaraa immoo jannatas miti amma jiraannus miti jireenyi barabaraa dubbii waaqayyoodhaati. Akka Yohaannis 12:50 irratti dubbiin inni na abboomees jireenya barabaraaf akka ta'e ani beeka jedhe. Dubbii waaqayyoo jireenya. Sagalee jireenyaati. Dabalataan biddeenallee jechuun nyaata. Dubbiin Rabbi biraa Iyesuus fide biddeena jireenyaati. Akkas jechuun maali? Kan qaamni lafarraa uumame waan lafarraa biqile nyaatee jiraata. Ruuxiin Rabbi biraa dhufte waan Rabbi biraa bu'e qofa nyaatee jiraate waan ta'eef biddeena dubbii Rabbi nyaateeti ruuxiin jiraate. Sun sani obboleessoo awwaan kana waan isin jechuun jiru. Amantii kiristaanaa wanni jettu macaafarra ni jirti eebbifame. Yeroo baay'ee gaaffii ati gaafattu beektaa? Gaaffii deebisii argachuu danda'u miti. Maaliif gaaffii ati gaafattu waan macaafarra hin jirredha. Waan macaafa qulqulluurra jiru miti. Naa deebistee jirta obboleessa kiyya. Dhaabbadhu takka. Khalas obboleessa khara garee huruu. Okay, fiiskaayyuu qabdaayi. Eeyyee dhiyoo tana kunoo iidarratti bitadhe dhiifama ammuu kiyya. Bar guyyaa iidaa bitadhe. Akkasitti yaa waan isin jiru ammuu kiyya. Erga waan macaafarra jirre taate amantii kiristaanaa wanni jedhamu. Haadhoo koo macaafni akkas jedha. Itti nama mul'ata Yohaannis irratti gara duubaa. Nama dubbii macaafaa kanaa keessa waan hin jirre itti dabale dha'icha waaqayyoo isatti dabalama. Namarraa irrise muka
Jireenya isa mandaratti qulqulleetti san keessa Waaqayyo irraa irrisa ja'a. Yesus Kiristoos illee waan jedhe Maatiyoosiin yoonii fi dubbisnee boqonnaa 5:17 hanga 19 yoonii fi dubbisnee fiddaalli takka xiqqaan gar tokkoon utuun fiinxaan hin baasin dachii fi samiitu bada malee abadan osoo barsiisa kana fiinxaan hin baasin ani hin badu. Tanaaf namni abboomota hundumarra xinnaatan keessaa tokko diigamullee nama barsiise mootummaa Waaqayyoo biratti xiqqaataa jedhama. Namni eegee barsiise immoo mootummaa Waaqayyoo biratti guddaa jedhama je.